waggaa 13tti daa'ima haadha daa'imaa taate. Ajoomni ilma namaa kan qabuumaa itti naaf wayyi. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoorm baga ayyaana irreechaa irraatii haftanii jechaa guyyaa irraa seenaa gaddisiisaa Waantiyyaa Salamoon dhalattuu Garba Gurraachaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii qophii kana laayikii fi sheer gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa bakkeewwan garaagaraa yeroo deemtan icciitiidhaan moobaayila keessan iskiriinii oof yookiin immoo iskiriinii isaa cufuun viidiyoo waraabuu yoo barbaaddan ofii keessan jalqabsiisuun yookiin immoo akka alaarmii iskeejul dursitanii sa'aatiitti jalqabu galchuufiin viidiyoo akkasiniif waraabu taasiftanii dhimma barbaaddaniif olchachuu ni dandeessu. Appilikeeshiniin kun liinkiinsaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Seenaa kana erga dhaggeeffattanii booda liinkii sana tuquun daawunlood gochuun buufadhaa. Kallachumaan gara seenaa Waantiyyaa Salamoonitti. Ajoomni ilma namaa kan qabuumaa itti naaf wayyi. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Waantiyyaa Salamoon jedhamti. Garba Gurraachaa keessatti dhalattee kan guddatte yeroo ta'u, abbaa ishee mana buskutii kan qabu, booddee irratti immoo konkolaachisaa kan ta'e yeroo ta'u, otuu konkolaachisaa jiruu guyyaa tokko konkolaataadhaan nama ajjeesee waggaa 3tti murtaa'ee hidhamee yeroo deebi'u garuu haati manaan ijoollee abbaa manaatti dhiistee jalaa baddi. Erga baddee booddees abbaa manaa ishee ni himatti. Abbaan manaanis qofaa isaatti buddeen tolchaa ittoo dalagaa ijoollee isaa guddisuu kan jalqabe yeroo ta'u booddee irratti garuu dhiisee haadha manaa gara biraa fuudhee ijoollee lamaaniinis haati manaansaa ishee jalqabaa fudhattee ijoollee sana kan itti guddisus baatiidhaan maallaqa kutuufii jalqabe. Waantiyyaan haati seenaa garuu haadha buddeenaa biratti hafti. Yeroo booddee haati ishee ani sin guddisa yookiin immoo sin barsiisa jettee maallaqa abbaa manaan guddifachaaf kennuu fi itti dabalachuuf Waantiyyaas ofitti fudhatti. Haa ta'uutii garuu haati barnoota isheellee addaan kutuun rifeensa isheerraa haaduun daa'ima ishee mana akka hin baane taasifti. Guyyaa tokkos Waantiyyaan abbaa isheetti himattee barnoota koos barachaan jiru haati koo nyaatas sirriitti naaf hin laattu jettee yeroo gaafattuuni badii koottuutii mana siif kireesseen qofaatti si jiraachisaa jedhee waamaani. Waantiyyaanis haadha ishee jalaa baddee abbaa ishee bira deemte mana kireeffatee fi haa ta'uutii garuu qarshii mana kiraa otoo hin kaffaliin baatii 3 guute. Nyaatas dhugaatii malee gaafa beelofte warra ollaatti maxxanaa baatii 3 erga turtee booda warri mana kiraa mana sanaa ishee baasu. Abbaan kiyyas haati manaasaa lammataa waan diddeeniif gara mana isaatti na fudhachuu dide. Mana kiristaanaa tajaajilaa waanan tureef yeroo sanatti achi keessa buluun jalqabe. Yeroon mana kiristaanaa buluu jalqabu ijoolleen subaa'ee yookiin immoo gaabbii qabatanii bulan kan turan yeroo ta'u yeroo gaabbii isaanii yeroo xumuran qofaa kiyya buluun jalqabe. Kadhadhee nyaadhaa aduu keessan oolaa. Yeroo sana umuriin koo waggaa 11 ture. Kanaan guyyaa tokko buufata konkolaataa deemeen konkolaachisaa tokkoon gara magaalaa Finfinneetti na fudhadhuu jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti innis tole jedhee na fudhatee haa ta'uutii garuu magaalaa Finfinnee kan deemu otoo hin taane daandii Fiichee Kuyyuu kan hojjetudha. Hanga Fiicheettis erga na fudhatee booda an asumattiin dhaabbadhaa atis asuma bulee jedhee gaafataani. Haa ta'uutii garuu lakkin ta'uu adaadaan koo magaalaa Finfinnee waan jirtuuf ishee bira na fudhuu jettee kadhattiini. Yeroon galgalaa'ee toora sa'a 11 ta'eera. Otuma diduu gara magaalaa Finfinneetti fudhatee deeme. Yeroo Finfinnee buufata konkolaataa ga'u toora sa'aatii 3 gaheera. Gara adaadaa isheetti yeroo bilbiltu amma miilla kiyyan na dhukkubaa sa'aatii kanatti dhufeen si fudhachuu hin danda'u jettee deebistiifi. Yeroo kana konkolaachisaan kun wanta godhu waan dhabeef raayidiif bilbilee mana adaadaa ishee akka geessu taasise. Adaadaan ishee dura sin barsiisa jettee kan waamte yeroo ta'u haa ta'uutii garuu hojjettuu mana bunaa ishee baastee Waantiyyaatiin galfatti. Waantiyyaanis
ishee bira hojjechuu jalqabdus haa ta'uutii garuu adaadaan ishee kun gatii hir'iste nyaatte hatte jechuun guyyaa guyyaadhaan ishee rakkisuu eegalte. Kanaanis guyyaa tokko bunni jabanaa keessaa yeroo jalaa dhangala'u amma dhalii fidii jettee rakkisteeni. Hin gurgurreeyo na jalaa dhangala'ee kunoo ija keetiinoo argaa jirtaa jettee adaadaa ishee yeroo gaafattu adaadaan ishee bakka fidduu fidi jettee hojii kanarraas ishee ariite. Yeroo kanatti waantiyyaan buufata poolisii deemuun dhimma ishee inspeektara haasofsiisti. Inspeektarri sunis abbaa isheetti bilbilee fi haa dhuftu nan fudhadhaanii jedhee akka isheen deemtu gaafate. Waantiyyaan miila qullaa turte. Maamiloota ishee buna biraa dhuganirraa biyya kiyyatti hin gala na gargaaraa jettee gatii tiraanspoortii erga walitti qabattee booda gara biyya ishee garba gurraachaatti galti. Yeroon sunis gara galgalaa tureetii abbaa isheef bilbiltee kunoo dhufeeraa kottu na fudhuu jettee yeroo gaafattu dhimma mataa keetii sin beekuu kanaan booddee abbaa kudha jettee naaf hin bilbiliinii jedhee deebisaafi. Halkan kana eessan deemaree jettee yeroo gaafattu bakka barbaadde deemuu dandeessa jedhee garaatti jabaate. Kanaan booddee waantiyyaan balbala nama tokkoo rukuttee na bulchadhaa jettee ni gaafatti. Yeroo kanatti isaan manneen hedduu toora kanarra jiran irraa akkamittiin balbala keenya filattee na bulchaa jette jechuun waan biraatti fakkaatee jalqabatti dheekkamanis abbaa ishee waan beekaniif hubatanii guyyaa sana bulchanii. Ganama kaatee ammas abbaa isheetti yeroo bilbiltu sin beekuu dhimma mataa keeti jedheeni. Kanaan booddee waantiyyaan gara mana amantaa lidataa deemuun teessee boo'uu jalqabdi. Konkolaachisaan kana dura magaalaa Finfinnee ishee geesse suni argee ofitti ishee waama. Koottu fiicheedhaa hojiin si qacarsiisa jedheeni. Fudhatees deemee galgala waliin bulanii ganama mana juusii tokkotti hojii qacarsiiseeni. Sanaan booddee konkolaachisaan sun mana fiilmii waan qabuuf galgala dhokatanii mucayyoo kana qabatee achi keessa buluu jalqabe. Kanaan otoo jirtuu waantiyyaa dhukkuboonii olol ishee jedhuun jalqaba. Guyyaa tokkos mana juusichaatii yeroo haftu haati mana juusii sanaa maaliif haftee jettee bilbilteefi na dhukkubee jettee yeroo deebistuu fi hojjettuu gara biraa mana juusichaatiin mana yaalaa qabadhuu deemiinii jettee mana yaalaa nageessisiiste. Yeroo kanatti mana yaalaa kanaatii umurii waggaa 13tti ulfa baatii tokkoof torbee 2 akka taate waantiyyaatti himamaa. Konkolaachisaa kanattis ulfa akka taate garuummoo akka shakkitu himte. Innis maallaqa kennee fi hospitaalatti buufata fayyaatti kilinikatti deemtee akka ilaalamtu godhee haa ta'uuti garuu ulfa ta'uu ishee bakka hundaatii itti himame. Baatii 3 yeroo guuttu lafaan maruu otoo deemtuu kuffisuunii ni eegala. Guyyaa tokkos konkolaachisaa kana waliin walitti buutee mana ari'aa. Barandaarras buluu ni jalqabdi. Kanaan galgala tokko barandaarraa konkolaattee kufuun namoonni argan gara hospitaalaatti qabatanii deemaniini. Dhimmoota garaagaraatti konkolaachisaa kana waliin walitti bu'aa gahanii hanga qoricha fudhattee lubbuu ishee balleessuuf yaalii gootuutti geesseetti. Haa ta'uutii garuu ollaatu hambise. Mana yaalaa akkuma geesseenis hospitaala gara abbaa isheetti bilbilanii jecha dhumaa intala kee koottu dhagahii jedhanii yeroo gaafataniini gatii saaxina reeffaa kan ittiin awwaalamtu yoo dhabdan isiniif hin ergaa jedhee deebiseefi gara haadhaatti yeroo bilbilan bulchiinsa magaalaatti awwaalaa jettee deebitiifi kanaan hojjettoonni hospitaala kanaas baay'ee gaddanii kan si gargaarus waan hin qabneef lafaanis waan si maruuf kuftee rakkoon gara biraa waan sirra gahuuf hanga deessutti asuma turuu qabda jedhanii waantiyyaan daa'imni waggaa 13 hanga daa'ima gara biraa deessutti hospitaaluma sana turte. Akka deesseenis maallaqa hojjettoota hospitaala sanaarraa walitti qabanii fi daa'ima isheef wanta barbaachisu godhanii fi mana kireessanii fi akka jiraattu taasisanii. Jiraachuuf hojjechuun dirqama waan ta'eef waan kiyyaan daa'ima ishee ollaa keessee hojii barbaaddachuu eegalte. Qalaanqala yookiin immoo xibsii waaduutiinis hojii argattee hojjechuu jalqabdus haa ta'uutii garuu guyyaa tokko lafaan maramtee abidda jalatti kufti. Mana yaalaa battala yeroo geessan qaamni kee kutame yookiin immoo karaan operaasyoonii taatee daa'ima deesse hojii kana akka hojjettuuf siif hin eeyyamu. Dabalataan dhukkuba onnee qabdaa. Kanaaf hojii kana
kana dhaabuu qabda jedhanii hojii kana dhaabsisanii. Kanaan booddee Waankiyyaan buufata televezyiinii EBS bakka inni hojjetu barbaaduu guyyaa jalqabdeetti jaartiin tokko magaalaa Finfinnee keessatti ati mucaa kana ittiin kadhachuuf daandii irraa fuuteeti malee kan kee miti poolisiidhaan sin qabsiisa jettee yeroo watwaattutti mucayyoon kun yookiin immoo Waantiyyaan kan ishee akka taate hubachiistee jaartii kana eeyyamsiisti. Yeroo kana jaartiin kunis gadditee fi gara mana isheetti fudhattee galtee baatii 4 waliin jiraatanii. Guyyaa tokko Waankiyyaan dhukkubsattee lafaan martoodhaan ni kufti. Jaartiin kunis ni sodaatte. Daa'ima abbaan jalaa du'e guddisaa waan jirtuuf yaa mucaa koo daandiirra waantan si fuudheef yoo ati waa taate bor kan gaafatamu ana waan na ta'eef daa'ima koof nan jiraadhaa nagaadhaan walirraa adda haa baanuu jettee ni gaafattiini. Waantiyyaanis waan godhu dhabdee bakka deemtu fira mil'attu otoo hin qabaatiin mana kanaas baati. Yeroo kanatti dhaabbanni TV EBS buufata Salaam የህፃናት መንደር kan jedhu geessee haala mijeessee fi yeroo ammaa kanas Waantiyyaa Solomoon umrii waggaa 14 daa'ima baatii 8 qabattee ofii daa'imummaa ishee otoo hin quufiin ijoollummaan rakkoo hanga kana baattee haadha taatee daa'ima ishee guddisaa jirti. Daa'imni ishee intala dubaraa maqaadhaan Kennaa jedhamtudha. Baay'ee nama gaddisiisu. Umrii kanaan mitiitii eega guddatanii waggaa mana 20 keessa seenaniyyuu abbaa malee daa'ima guddisuun baay'ee ulfaataadha. Haadha ta'anii fudhachuun baay'ee kan namatti ulfaatu. Maatiin Waantiyyaa haatiif abbaan ishee dhimma irraan qabanii. Hangafti ishee yuunivarsiitii Hawaasaa injinaringiitiidhaan eebbifamuuf baatii 2 yeroo hafu sammuun isaa tuqamee maraatee daandii irra akka jiru Waantiyyaan kan dubbattu yeroo ta'u isheef miti isaafillee gargaarsa akka gochuu dadhabaniimti. Homaa jedhamuu hin danda'u. Haadha ijoollee ishee jibbitu abbaa ijoollee isaa jibbu bara ulfaataa keessa jirra. Rabbi gara qalbii isaaniitti isaan haa deebisu. Daa'ima Waantiyyaa Solomoonii fi Kennaa daa'ima isheetiin Waaqayyo haa gargaaru. Hanga dhumaatti isaan bira haa dhaabbatu. Guutuu seenaa kanaa afaan Amaariffaatiin viidiyoodhaan TV EBS jalaa dhaggeeffachuu hin dandeessu. Hojjettoota qophii kanaas gargaarsi akka ta'uufiif dhama'aa jiraniif otoo hin galateeffatiin biran darbu. Qophiin ganama kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaatti kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuun illee akka nu deeggartan kabajaan isinin gaafadha. Dhimma barbaaddaniif viidiyoo dhoksaadhaan waraabuu yoo feetan appilikeeshiniin ajaa'ibaa iskiriiniin moobaayila keessanii cufamee moobaayila keessan bakka barbaaddan keessanii sa'aatii barbaaddan irraa jalqabee wanta waraabuu barbaaddan isiniif waraabu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Ammuma liinkii sana tuquun daawunlood godhaa itti fayyadamaa. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Arjoomni ilma namaa utan qabuumaa etu naaf wayyinaa.